dorgommiin shaampiyoonii ispoortiiwwan aadaa 31ffaa fi feestivaala aadaa 18ffaa Oromiyaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachoo magaalaa Tullu Boollootti geggeeffamuu eegale. Qophiin kun qopheessummaa biiroo dargaggoo fi ispoortiin ergaa misooma ispoortiiwwan aadaa fi haaromsa aadaa ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun kan geggeeffamu. Hooggantuun biiroo dargaggoo fi ispoortii Aadde Roozaa Biyyaa sagantaa jalqabiinsa dorgommichaa irratti haasaa taasisaniin ispoortiin aadaa tapha qofaa osoo hin taane eenyummaa fi calaqqee jireenya hawaasummaa ta'uu himaniiru. Ispoortiin aadaa tapha qofa miti. Ispoortiin aadaa eenyummaa. Ispoortiin aadaa calaqqee jireenya hawaasummaa, waraanaa, nageenyaa fi gammachuu abbootii keenyaati. Oromoon saba guddaa aadaa badhaadhaa qabudha. Kanaan dura yeroo teekinooloojiin ammayyaan jirretti abbootiin keenya gugsii fardaatiin gootummaa fi saffisa isaanii agarsiisaa turanii jiru. Qillee fi korboodhaan wal hubannoo fi gamtaa uumuu danda'anii turaniiru. Saddeeqaan ciminaa sammuu fi dandeettii herreegaa isaanii ittiin qaraa turanii jiru. Waldhaansoodhaan jabina qaamaa fi dandeettii ofirraa qolachuu gabbifachaa turanii jiru. Oromoon saba guddaa sirna gadaa, sirna dimookiraasii durii fi dhalaa addunyaa yuuniskoon galmaa'e qabu. Har'a nuti dhaloonni har'aa dirqama guddaa qabna. Aadaa kana tikfachuuf, dhaloota itti aanuuf dabarsuuf. Har'a yeroo as dhaabbannu taphoota kana deebisnee yaadachuu qofa osoo hin taane dhaloota ammaa keessattuu dargaggoota keenya biratti akka jaallatamu, akka guddatuu fi sadarkaa addunyaatti akka beekamu gochuu dabalateeti. Biiroon dargaggoo fi ispoortiin aadaa kun sirriitti beekamee fi babal'atee dhaloonni itti fufiinsaan akka walitti dabarsuuf dorgommii akkasii qopheessuun xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuus himaniiru. Pirezidaantiin Federeeshinii Ispoortiiwwan Aadaa Federaalaa Aadde Iyyoot Mahammad gama isaaniitiin ispoortiiwwan aadaa Itoophiyaan qabdu addunyaatti beeksisuu fi naannolee hundatti xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu heeranii hojiileen mootummaan naannoo Oromiyaa karaa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaan sadarkaa gandaarraa hanga naannootti hojjetaa jiru fakkeenyummaa kan qabuu fi kan dinqisiifatamu ta'uu ibsaniiru. ከታች ጀምሮ ከቀበሌ ጀምሮ በሚደረጉ ባህላዊ ስፖርቶች ህብረተሰቡን በባህል ስፖርት ተሳታፊ በማድረግ በሚካሄዱ ደግሞ አገር አቀፍ ውድድሮች ደግሞ ሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በመሳተፍ ያለንን እርስ በርስ ባህላችንን በማገናኘት በማስተዋወቅ አብሮነትን በማጠናከር ሰፊ ስራዎችን በጋራ የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ የብዝሃ ባህል ባለቤት እንደመሆኗ የበርካታ ባህል ባለቤት ሀገር ነች። ባህላዊ ስፖርቶች ካላቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ጠቀሜታ አንጻር መንግስት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ከኢትዮጵያ ባህል ስፖርት ፌዴሬሽን ጋር በቅንጅት በትብብር በጋራ በደንብ እየሰራ እንገኛለን ማለት ነው። የኦሮሚያ ክልል ከታች ጀምሮ ከቀበሌ ጀምሮ ባህላዊ ስፖርቶችን በተለይ በዚህ ዓመት ልዩ ንቅናቄ ፕሮግራም በማድረግ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ሀገር አቀፍ ድረስ ሰፊ ስራዎችን በመስራታችሁ በእውነት የክልሉን አመራሮች እንድታመሰግኑልኝ ይወዳለሁ። dorgomtoonni ispoortii kana godinaalee fi magaalota naannichaa hundarraa walitti dhufuun gosoota ispoortii 11 irratti guyyoota 10f kan wal dorgoman ta'uu sagantaan bahee ni mul'isa. gootota xaaliyaanii jilbiifachiisan waan ta'eef kabajaa bulfina guddaa shawaa kana qaba. warra salaalee akkas gooti qaayyoollee warra beeti shimalli daraaree warra shawaa warra salaalee